Midhaan guutuun kamarsaa jalqabaa milkiin xumuramuu waajirri ministeera muummee Itoophiyaa ibsa har'a baaseen beeksiseera. Ministeerri Haaja Alaa Gadduu Andargaachoo Abbayya laga ture har'a haroos ta'eera jechuun baga gammaddanii jedhan. Namoonni kaanis marsaalee hawaasaa irratti miira isaanii ibsataa jiru. Hojjettoonni hidhichaa fi kan duraan achi hojjetaa turan miira isaanii gaafannee kana nuun jedhan. Yeroo ammaa kana saayitii hidhaa haaromsaarran jira. Naannoo kanatti ganna 5 dabarseen jira. Bishaan qabamee cimmifame kun jijjiirama naannoo guddaa fida. Amma dura biyyoo gabbataaf mukeen garaagaraa fudhatee gara gadii deemu. Ammasumatti kana futa'eera. Kan dur turerraa haroon amma kuufame kun gadi fageenya meetira 60 qaba. Sirrii galaanaarraa immoo ol ka'iinsa meetira 560 qabaachuudhaan hidhicha irra yaa'uudhaan dhangala'aa jira. Yogguu ilaaltu haroo giddu galeessaa fakkaata. ሁለት ዓመት አካባቢ ይሆናል የሰራሁት ኢጃርሳ ሂዳ ከናረቲ ወጋ ለማፍ ጀዴራ ዋን ኬሰ ቱሬ ዋን ቤክኑፍ የሮ ገባባ ኬሰቲ ሰደርካ ከነረጋ ጀዴ ህያኔ ቱሬ አማ ገሩ ኦልከንሲሳ አከሲን ደበሉን ቢሻንች አከነቲ ኩፈሜ አርጉን ሄዱ ነመገመቺሳ ታይዞ ማይቱ በጣም ያሉ ልጆችን ከትናንትና በፊት ነበር Ijoolleen achi jiran guyyaa dheengaddaa galgala naannoo sa'a 3tti naa bilbilanii bishaanichi guutee irra yaa'uu eegaleera naan jedhan. Erga gaafasiitii miira gammachuu guddaa keessan ture. Mootummaan ammoo dhimmicha ifatti yogguu labsu hedduun gammade. Yeroo kana otoo injiinar Simmanyaw lubbuun jiraatee kana arge gammachuun keenya kana caala ture. Simmanyaw gammoojjii sana keessa maatii isaa dhiisee hedduu dhama'uun gatii guddaa baaseera. Otoo jiraatee silaa kana arge nama kamuu caalaa kan gammadu isa ture. Gabaasa itti ce'eera. Paartiin Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO'n sadarkaa godinaa fi aanaatti waajjiraaleen jalaa caccabuuf saamamuu hoogganuun ammoo jalaa hidhamaa jiraachuu komate. Mootummaan waajjiraalee paartichaa caccabsuu fi hoogganoota olaanoo fi jiddu galeessaa hidhuun dhaabicha dadhabsiisutti jiraa jedhu itti gaafatamaan waajjira muummee KFO obbo Xiruuna Gamtaa kan dubbise Habtaamuu Tibabuuti. Waajjiraaleen aanaa guutummaa guutuutti haaluma jedhamuun yookaan cufamaniiru yookaan cabsamanii saamamaniiru. Fakkeenyaaf godina Arsii Lixaa keessa waajjiraaleen aanaa Naansaboo, Kofalee, Kokosaa fi kan biraa cabsamanii saamamaniiru. Qabeenyi achi keessa jiran caccabee dhumeera. Eenyudhaan saamaman? Eenyudhaan caccaban? Fakkeenyaaf aanaa Naansaboo, aanaa Kofalee fi gada basaasaa kana kan fakkaatanii agaarfaa humna mootummaatiin cabsamanii akka saamaman odeeffannoon achirraa naga'e hin ibsan. Fakkeenyaaf Kofalee irratti kan cabee halkan dukkana keessa ta'u malee namni dhaabatee utuu ilaaluutu cabsamee saamame humna mootummaa ta'uu addaan baafatanii beekameera. Namoota keenya warra godinarra jiran warra aanaarra jiran yoo kana gaafatanii jedhanii carraan isaan eeggatu yookaan reebamuudha yookaan hidhamuudha yookaan baqatanii biyyaa bahuudha. Kana waan ta'eef yeroon ammaa kun haalli amma jiru kun KFO'dhaaf rakkisaa waan ta'eef gaafachuudhaafis yookaan mariisisuudhaafis yeroon isaa kun haalli isaa kun mijataa miti. Mee dhimma hidhamuu miseensota keessanillee naaf kaastanii turtanii waa'ee isaanitti maamee ragaan of harkaa qabdan maal agarsiisa? Miseensonni keessan qabaman mana murtiitti dhiyaachaa jiru. Miseensota keenya qaama olaanaa fakkeenyaaf akka obbo Baqqalaa Garbaa irraa jalqabee keessumaa immoo godinaalee naannoo Oromiyaa kan jiranu keenyaaf Harargee Bahaarraa kan obbo Anwaar Saanii, Wallagga Lixaarraa Jaaluu Kabbadaa, Abrahaam Dhiyaanaa, Wallagga Bahaarraa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, Horroo Guduruu Wallaggaarraa akka obbo Baay'ee Iddeessaa, obbo Katamaa Inkoosaa, Shawaa Kaabaarraa akka dargaggoo Dajanee Girmaa kan fakkaatan kun hidhamanii jiru. Maqaa isaaniitiin immoo dadhabbiin waajjira keenya irratti hojiiwwan koree keenya irratti akka qaqqabe hubataa jirra. Obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Jawaar Mohammad, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Guutuu Mul'isaa kan kanaan ala kan mana murtiitti dhiyaatan hin jiran. Komii KFO kana dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa kataan obbo Geetaachoo Baalchaa gaafadheen ture. Waa'ee waajjiraaleen caccabuu fi saamamuudhaan eegalu. Kan paartii haa ta'u kan maalii haa ta'u beekamu qabeenya caccabee galmeessinee waan caccabee kan diigame kan gubatee adda baafnee ragaama kennine keessa jira. Kan mootummaa jedhamee warri beekamanii dhaabbilee mootummaa gara 400 jennee kan garuu kan dhuunfaatii fi dhaabbilee garaagaraati kan dhaan irra ga'e kan gabaasnee nu qaqqabe. Isaan garuu kan amma keessumaayyuu godina Arsii Lixaa keessatti aanaalee gara 14 wayii keessatti
waajirri keenya ka caccabe ka jedhanii qaama mootummaatiin akka ta'e hin beeknaa jedhu. Maarreen gasasanii qaama mootummaa caccabsiisan. Nuyi warra isaanii bobbaasan caccabsee jechaa jirra. Warra isaan bobbaasanii dhaqaa caccabsaa jedhamtu caccabsee kan isaaniis itti dabalanii caccabsuu danda'u qabeenya caccabeera kan eenyuyyuu haa ta'u. Du'uu namaatiifis siyaasa hojjechuu mana diigameenis siyaasa hojjechuudhaaf fedhii isaaniiti malee kun hin beekan akka tammeetti. Kan biraasuma irratti ka dabalu hoogganoonni kan sadarkaa godinaatti miseensota KFO ta'anii kan sadarkaa godinaatti waajiraalee hoogganan hidhamanii jiru akka jiranitti funaanamanii hooggansi gubbaadhaa kan akka Baqqala Garbaafaa kan giddugaleessaa kan akka namoota amma godinaalee akkanaati hidhamanii dhaabuma keenya dadhabsiisuudha wanti mootummaan itti jiru jedhu. Isaan waan namni hidhamee maaliif dadhabu yoo cimanii jiran ta'e hidhaan nama hin dadhabsiisu nama cimsa malee wanti isaan dadhabsiisu yoo jiraate gochaa isaanii. Nun miseensi paartiitii yookaan hoogganaa paartiitii jedhame namni hidhamee hin jiru. Namni yakkaan shakkame hundi immoo hidhameera geggeessaa mootummaa utuu lafe. Kan inni hidhameef waan miseensa paartii ta'eef hoogganaa paartii waan ta'eef utuu hin taane yakkatti shakkametti waan shakkameef. Namoonni to'annoo seeraa jala jiran kunneen akkaataa seerri jedhuun mana murtiitti dhiyaachaa jiru jedhu obbo Geetaachoon. Kan mana murtiitti hin dhiyaatin jiru odeeffannoo hin qabu yoo jiraate ni qulqulleessinas jedhaniiru. Raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu oduun gaggabaabsiisanitti hima. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa qorannoo saamuda 7294 sa'aatii 24 keessatti taasiseen namoota 452 irratti vaayirasichi argamuu ibse. Dabalataan namoonni 8 lubbuu dhabuus himeera. Waliigalatti ka qabame 11,524 ka du'e ammoo 188 gaheera. Xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa mi'a fe'u guyyaa har'aa Chaayinaa magaalaa Shaangaay buufata xiyyaaraa Pudong keessatti bakka dhaabatetti abidditti qabate. Daandiin qilleensa Itoophiyaa ibsa baaseen xiyyaarri akka gubate mirkaneesse hojjettoota dhaabbatichaa irrattis ta'e kan kaan irratti miidhaan gahe hin jiru jedhe. Hawaasni Oromoo biyya Switzerland waajjira muummee dhaabbata biyyoota gamtoomanii magaalaa Jeenevaa jiru fuula duratti bahuun mormii isaanii dhageessisan. Kanneen hiriira bahan ajjechaan haa caaluu qaama walaba ta'een haa qoratamu hooggantoonni siyaasaa hidhaman haa hiikamanii akkasumas ministeerri muummee Abiyyi Ahmed aangoo irraa akka bu'an gaafataniiru. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Ameerikaa Naansi Peeloosi koronaa vaayirasii Tiraamp jechuun waamte. Kana ka jette tarkaanfii pireezidaanti Doonaald Tiraamp koronaa vaayirasii to'achuuf fudhatan yeroo qeeqitutti. Tiraamp duraan vaayirasichi vaayirasii Chaayinaa jedhamuu qaba jechuun falmaa turanii oduun isaan kanneen. Gabaasa itti ce'eera. Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa sodaa koronaa vaayirasiif jecha erga haqamee booda naannoon Tigraay barri kun otoo hin xumuramin kophaatti filannoo gaggeessuuf komishinii filannoo hundeessee hojii eegaleera. Jiraattonni naannichaa dhimma kana irratti maal jedhu? Kanneen dubbisne keessaa muraasni kana nuun jedhan. Birktii Haayilaan jedhama. Maqaleen jiraadha. Ani filannoon gaggeeffamuu qaban jedha. Sababni kana jedhuufis mirga heerri mootummaan naa kennetti fayyadamuu waan hin qabuufi. Nama ofii kootiin filadheen hoogganamuun barbaada. Kana malees naannoo Tigraayitti paartileen jajjaboon dhufaa jiru. Isaan kunis mana mareetti akka galaniif filannoon gaggeeffamuu qaban jedha. Filannoo fooyya'aa fi dimokiraatawaa ta'een eega. Mabraatu Haayileen jedhama. TPLF filannoo mo'ame jedhee yaadu. Filannoo amma gaggeeffamuuf deemu kanas bu'aa siyaasaaf itti fayyadamaa jira malee dhugumatti sirna jiru geeddaruudhaaf filannoon dimokiraatawaan gaggeeffamu hin jiru. Yeroo ammaa akka biyyaatti yogguu laallu filannoon akka hin gaggeeffamneef sababa ta'ee kan jiru weerara koronaa vaayirasiiti. Kun waan nama wal falmisiisuu miti. Yoo ni adeemsifamaa jedhames paartilee qaama kamirraa eeyyama argatanidha kan hirmaatani. Paartiin Dimokiraatawaa Tigraay in hirmaadhu jedheera. Aranaa fi Asimbaas filannicha irratti akka hirmaataniif waamichi hin dhiyaanneefi. Filannichi ni adeemsifama yookiin immoo hin adeemsifamu yaada jedhu gidduutti rakkoon uumamee uummata irratti miidhaan akka hin qaqqabneen sodaadha. Mulu Birhaan Maashoo jedhama. Magaalaa Shireerraati. Filannichi haa gaggeeffamu yaada jedhuun qaba. Wanti filmaata kana gaggeessu irraa nu dhorku tokkollee hin jiru. Mootummaan naannoo Tigraayis seera hordofee yoo uummanni na filates yoo kan biraan bakka na buuses na haa buusu jedhee filannoo qopheessuun isaa waan gaariidha. Waggaa 5 filannoon godhamuu qaba. Kun ta'uu baannaan rakkootu uumama. Gaafa filannoon ga'uuf jedhu koronaa jedhama malee sochiileen garaagaraa taasifamaa jiru. Qaamoleen mootummaas walgahii gaggeessaa jiru. Gaafa filannoo ta'u maaltu adda godha?
Xumura irratti hogganoota olaanoo Koongirensii Federaalistii Oromoo ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa booda hokkora uumameen wal qabatee hidhaa jiran keessaa tokko kan ta'an barreessaan paartichaa obbo Dajanee Xaafaa koronaa vaayirasiin shakkamte jedhamanii hospitaala eekkaa Kotabee seenan. Haati warraa isaanii aadde Assallafech Mulaatu obbo Dajaneen waaree dura ambulaansiin fuudhamanii hospitaala eekkaa Kotabee kan namoonni COVID-19 qabaman itti yaalaman galuu BBC'tti himaniiru. Erga qabamee gaa torban lamaan tokko ta'eera. Halkan dhufanii fuudhanii yeroo sana naguma isaati mana poolis xaabiyaarra naannessaa turanii maakalaawwii geessanii maakalaawwiitii baasanii immoo mana barumsaa keessa achi keessa tursiisaa turanii bakki sun immoo bakka riiskii qabudha durumaanu Addis Ababa andi quxur timirti beet jedhama naannoon Qulaal Faabrikaa duras inni dubbateera manni inni keessa jiru immoo ijoollee baay'inaan koronaatiin qabamanii ba'anidha poolisoonnis gara naannoo 24 immoo akkas qabamaniiru. Amma egaa manni murtii immoo gaafa dafinoodha. Nyaanni mana murtiin eeyyamee fi mana haala deemuu kennaan didanii koronaadhaaf jecha nyaanni asii nyaataa jedhan. Amma tuttuqaan qodaa jira, waa baay'ee jira. Amma immoo gaafa jimaataa dhiiga qoratanii dhiigni isaa qulqulluudha jedhanii kaleessatti himan. Amma immoo namoota koronaa qabamee faana waan shakkamteef maaqoyyaa deemta jedhanii ganama naannoo sa'aatii 5 fi daqiiqaa 40 irratti ambulaansiitiin fuudhanii deeman Kotabee bakka jedhamu. Kotabee sana immoo innaa deemnee amma gaafannu waan poolisii harka jiruuf maatiinis gaafachuu hin danda'u bilbilas bilbiluu hin danda'u jedhaniitu deebi'ii nuu kennan. Eekkaa Kotabee jechuudha. Eekkaa Kotabee achi jira. Kun ergaa hammam mirga nam tokko dhiibbaa akka jiru mootummaan kun ifatti kan beekamudha jechaadha. Mana nama ragaa dhabne jedhanii mana poolis xaabiyaa bultii 10 kaan bultii 2 booddee immoo mana murtii geessan ammas ragaan qabnu bultii 10 nuu kennaa jedhee manni murtii erga iyyatee booddee ukkuba keessa deemanii achi ukkubaaf akka saaxilamu gochuu isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Amma immoo maatiin hin argu nyaanni hin galuu fi uffanni hin galuu fi jedhanii ofuma isaanii hamma xiyyitiitiin ajjeesuutiin adda kan ta'u kan godhu waa tokkoyyuu jiru jechaadha kana jechuun. Namoota obbo Dajanee Xaafaa wajjin qunnamtii qabantu COVID-19 irratti argame immoo akkamiin shakkamuu danda'an? Isa faana warri jiranitu dhukkuba kanaan qabameera. Hidhamtoota immoo poolisoota kan COVIDiin qabaman kan isaan waliin tuttuqqii qaban. Namoonni hidhamanii mana tokko keessatti nama 16 moo 17 ta'aniitu jiru. Achi keessaa namoonni 4 qabamaniiru. Isaan faana tuttuqqii qabaadha kan isaan jedhan. Aadde Assallafech Mulaatu ka dubbise waa'ee keenya Habtaamuu Xibabuu ture. Aadde Assallafech akka jedhanitti obbo Dajaneen ni shakkamte jedhaman malee koronaa vaayirasiin qabamuun ittiin himamne. Haa ta'u malee hospitaalli eekkaa Kotabee kan namoonni qabaman qofti itti yaalaman ta'uu BBC'n hojjetaa hospitaalicharraa mirkaneeffateera. Odeeffannoo dabalataaf hogganoota hospitaalichaa poolisii Finfinneef kan federaalaa akkasumas ministeera fayyaa fi Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti bilbilus odeeffannoo argachuutti hin milkoofne. Dhaggeeffattoota keenya odeessa har'aaf qabanne kanneen turan odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenya akkasumas fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna. Boru sagantaa wal fakkaataa walitti deebina. Horaa bulaa.